raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee qophii keenya har'aatiin waa'ee gadaa Oromoo Karrayyuu qabannee dhiyaannee jirra. Maddi qophii keenyaa miidiyaa Argaa Dhageettiti. Torban lama dura obbo Asnaaqee Irkoo hayyoota hawaasa Oromoo Karrayyuu kan ta'an obbo Gadaa Hawaas Boruu fi obbo Rukeessa Boruu waliin gaafiif deebii godhanirraa kan fudhanne kutaa duraa isiniif dhiyeessinaa, nu waliin tura. Adeemsa waa'ee gadaa Karrayyuu yeroo ammaa kana jila godaansa qabu isarratti tartiiban warra waan kana beeku obbo Gadaa Hawaas akkasumas Rukeessa Boruu keessummaa isinii qabna. Mee sirraa hin jalqaba. Gadaa akka nama gadaa Karrayyuu sirriitti keessa beekuu fi maatii gadaa Michillee akka nama ta'e tokkotti amma yeroo ammaa kana kara biraa jila jedhu yookaan immoo kara Karrayyuutitti akka naa himtanitti cidha jedhu maaltu jila akkamii qaba? Yeroo ammaa kana bakka gara garaatitti jila gadaatitti deema, karaa Booranaa baalli walirraa fuudhuudhaa fi jila guddaa gaggeessaa jiru. Isa mee immoo as kan Karrayyuu kana hubannaa akka namni argatuuf gabaabsitee nu ibsite. Isaan jalqabna. Sirni gadaadhaa akkuma namni tokko umrii yookaan immoo dhalatee guddatee dura garaadhaan duddaan ceesurraa garatti garagaluu jalqabee achirra ol je'ee taa'ee jilbaan deemee dhaabbatee deemee afaan hiikkatee guddatee sadarkaa kamuu keessa dabru sirni gadaatis jalqabarraa kaasee isteejii yookaan immoo sadarkaa keessa darbamee deemamutu jira. San hunda keessa darbameeti sadarkaan doorummaadha kun dhufe. Michilleen bara 2009 Jaanuwaarii keessa aangoo Jaanuwaarii guyyaa 25ti gadaa meelbaa harkaa fuudhee baruma kana keessa bokkuu magarsee qe'ee warri gadaadha qubatu sana qubatee qe'ee san irratti bokkuu isaa magarfatee achirratti osoo jiranuu sirni biyya bulchaadhaa jiru kuni murruqii yookaan immoo gartee dhumaatii abbootii gadaadhaa kan yaadannoon isaanii waggaa 3ffaan isaanii har'a ta'ee sun raawwatamee san hunda keessa darbamee erga yeroo sana murruqii sun raawwatamterraa hanga ammatti daadarkaan adda addaa, dadhabbiin adda addaa, wareegamni adda addaa, duutii fi hidhaa fi saaminsi hanga ammatti uummata kanarraa hin dhaabbanne. Kana hundumaa dandamatee waggaa jaalakkoofsisee gadaan geettidha. Namarratti naftu hanga lubbuudhaan miseensi tokko hafutti gadaan namarratti naftu. Gadaan yoo jiraatte malee ilmi Karrayyuudhaa jiraachuu hin danda'u waan ta'eef wareegama hanga ilmi namaa tokko dandamachuu hin dandeenye olitti wareegama isaanirraa eegamu baasanii waggaa jaan isaanii lakkoofsisanii sirna goobaa kana dabarsuudhaaf yookaan immoo gartee goobaa jechuun yeroo jechuumti goobaa jedhu kunuyyuu yeroo ilmi dhiiraa tokko gahee yookaan immoo umriin isaa geessee gartee inni dardaree meeshaa dhiiraa kaasuudhaaf qalbiin dhiirummaadhaatti dhagamtee of kakkajeelee of abdatee ofiin of hoogganee biyyas hoogganee deemuu nan danda'a inni of kajeelu namni kun ni goobi jedhama.
sirni kunis akka maqaan isaa ibsutti yookaan immoo jechi goobaa jiru kuni warra ganna lameen hafe booda ganna lameen fuulduratti hafe boodan warra guutummaan guututti dooromee biyya hoogganuudha deemu sana ijoollee raabaa ta ilma daraaraa yookaan immoo ta halchiisaa yeroo itti amma ufanii irreessa fudhatan irreessa jechuun itti kaadhimaman jechuudha. Kun amma isaan kaadhimuudhaaf miseensa san keessa ijoollee raabaa ta halchiisaa yeroo itti kaadhimaman jechuudha amma. Abbaa gadaa itti aanu nama ta'u jechuuf. Abbaa gadaa namni ta'u already beekamee jira. Miseensumti gadaa kana keessatti hammatamee ganna 8 waggaa 2 booda ganna 8 biyyaan deemuu danda'u. Yeroo itti isaan of qopheessan itti qaadhimaman jechuudha kun amma. Sanii fi akkuma amma yeroo fakkeenya bifa barnootaatiin oolan isin wannoo yeroo amma maatirikii yookaan immoo qormaata biyyoolessaa fudhatuudhaa deeman waggaa kutaa 11 xumurarraa kaasanii namni gartee of qopheessee qormaata biyyoolessaa san dabruudhaaf yookaan immoo guutummaan guututti itti milkaa'ee yuunivarsiitii galuudhaaf yookaan barumsa sadarkaa olaanaatiif of qopheessu sanatti isaanis yeroo itti osoo dogoggora tokko uumin osoo irraa maqa tokko hin dalagin maaliif abboonni isaanii ganna 40 amma dura dabre keessatti waan isaan hojjetanis warri umriin dhaqqabate in jira ka umriin hin dhaqqabatin ka jidduu kanaan erga gadaa sun abboota isaanirra dabartee dhalate ni jira wanta sana qaaman tuutti shanan jirtu tun achuma ka uummatuma keessa jirtu waan taateef sanis argaadha dabalataan immoo gadaan namni hundumtu bara gadaa isaa waan haaraa seenaa haaraa dalagee dabruu barbaada. Isaanis akka halchiisatti michilleen wareegama haganaa gadaa tanatti baasetti daadarkaan meeqatti dhuftee lubbuu goota meeqatti dhabee asiin ga'e isteejiitti aanuuf nuti hagam tokko isaanirra seenaa akkamii dalaguu qabna. Gadaan tun imaanaa biyyaati imaanaa uummataati. Bara gadaa keenyatti osoo hir'inni tokko irratti mul'atin akkamitti irratti of qopheessina ka jiru sana yeroo itti isaan itti of madaalanii fi yeroo itti isaan irreessa fudhatanii michilleenis isaan eebbisee ganna lamaan dhufuun rabbi isin haa ga'u ammatti goobaadhaaf irreessi isinii kenname bakka deemtanii ganna lameen kana hanga guutummaatti doorummaa fudhatanitti yeroo bakka cidhaa bakka malkaa bakka tulluu bakka Oromoon walgahii qabu tokko hoggaa dhufan isaanii ganna lameen kana goobiyyoo jedhanii sirbanii dhiichisan malee doorii jechuu hin danda'anii bakka warri gadaadhaa kun jirutti isaan sagalee ol fuudhanii dubbatanii ganna 8 booda gaafa michilleen guutummaan guututti hanga gadaa isaanii kennitu isaan goobaa jedhamu jechuudha. Amma goobaa kana keessatti gaa irreessa fudhatan malee amma akka amma gartee aangoo walakkaa maalii jedhamu suni dogoggora jechuun wanti sun akka sirraa'uun barbaada asirratti. Isaan amma irreessa fudhatu. Irreessa jechuun ni qaadhimamu yookaan immoo ingeejimentiidhaaf dhiyaatu malee ammallee as keessatti aangoon akka jirutti michilluma harka jira. Hanga ganna 8 sana ga'ee guutummaan guututti tuutti shanan baatee qadadduun michilleedhaa dirmajiin dhufee marga qabatee karrarra dhaabbatee michilleedhaan eebbisii kenni. Gadaan tun gadaa quufaa, gadaa gabbina, gadaa gammachuu, gadaa dimokiraasii, gadaa nagaa, gadaa roobaa akka taatu osoo muufatin maaliif wanti tuni duudhaa ganamaa haa taatu malee gadaan tunis aangoo guddoodha. Garuu aangoo guddoo tana geettidha. Ganna 8 isiidhaan dabarsanii osuma sitti toltuu osuma si marartuu maaliif wareegama hagana ga'u wareegama hadhaa hagana ga'u lubbuu hayyoota hangasitti dhabuun hagam takka akka wanti tun murteessituu taatee jechuun wal nu gaafachiisu imaanaa lubbuun goota meeqa hayyoota kanaa itti dabartetu dabarfamee amma halchiisaaf kennama waan ta'eef halchiifnis imaanaa kana akka isaan kun
bu'aa bayii du'aaf jireenya beela fi dheebuu rakkoo fi gidiraa saamamuu fi du'allee odoon sodaatin baatanii isaan hin ga'an kanatti isaanis akkasitti baatanii roobaleetti dabarsuu akka qaban imaanaa boodhaa itti dhaammataniiti eebbisanii dabarsuuf sun ka ta'u yoomi ganna 8 yookaan immoo waggaa 2 booda ka ta'u amma garuu sirna buttaa kanarratti ni qubatu roobaleen halchiifni yookaan immoo duuloon michillee bira dhaabbateeti karaa qoree irraa ciree karaa bosonarraa maxaree karaa baasee hanga qe'ee warra gadarraa ka'ee bakka jinfuun qubatamu san ga'utti karaa baasaniiti simatanii geejjiba ittiin godaanan dhiyeessanii fi akkasitti bira dhaabbatanii achiin ga'anii ji'a tokkoof isaan akkitti sirna sana raawwatanii yeroo isaan gara qubsuma isaaniitti deebi'anis akkasitti bira dhaabbatanii deebisaniiti akkasitti gammachuudhaan irreessa isaanii fudhatanii ganna lamaan dhufuuf abdiidhaan qaadhibamanii eeguu jechuudha. Kanaaf sirni goobaa kun kana fakkaata wanta anirra utaalee yoo jiraate rukeessi irra dhufa gabaabumatti kana jechuu barbaada. Baay'ee bareedatti ibsite gadaa akkaataa gadaan kun amma maqaalee gadaa yeroo kaaftu gadaa tuulamaatiin waluma fakkaatu. Gadaan michillee amma halchiisa xirraa fuudha. Gadaa michilleeti tarkaa qabaa. Gadaa michillee akkuma atuu kaafte gadaan karrayyuu tuutni warra michillee kun rakkoo isaan keessa darban seenaa Oromoo keessatti galmee guddaa keessa kaa'ama. Itaansee amma warra halchiisaa isaan irraa gadaa fudhachuuf kaadhimamuutti akka jiru nu himte waggoota lamatti isaan hafaa waggaa 6 darbe kana michillee tarkaa qaba ammallee waggoota 2 dhufu michillee tarkaa qaba garuu warra kana qopheessanii abbaan gadaan ta'u silaa'uu duraanuu beekamaa waa'ee raabaa waa'ee dooramaa kaaftee jirtaa rukeessi immoo asirratti odoo gadaa 5 gara karrayyuutitti gadaa 5 tartiiba isaanuu kaaftee warra harkaa qabu kun michillee an fuudhu edu halchiisa sarkileeshinii isa kana xiqqoo ishiinuu kaaftee eegasan immoo guyyoota ardaa jilaa yookaan cidhaa ta'u kana guyyaa kam ta'uu hedaa maaltu gaggeeffamaan jedhu brief nu goote. Bareeda. Gadaan silaa takkuma gadaan bakka hundaa'u takkuma tuuta 5 qabdi akkuma Oromoo naannoo biraa bakka hedduutti maqaan xiqqoo adda addaan haa goruu malee tuutuma 5 qabdi gaduma takka tana tuutni 5 kun akkuma paartii jechuudha akkuma amma mootummaan baraa paartiin 2 haa ta'u 3 haa ta'u 4 5 haa ta'u wal dorgomeeraatu dabaree ufiitiin mootummaa fudhatee hanga bulchee dabrusan gadaan tuuta 5 qabdi tuutni 5 gadaa dhaabbata bakkuma kamittuu Oromoo keessatti tuutuma 5 qabdi tuutni 5 kun maqaan bakka tokkotti addaan haa goruu malee tokkuma irra hedduun tokko michilleen ka amma tuutarra jiru nu biratti xiqqoo wanni addaa maqaa tuutni hunduu maqaa 2 qaba. Maqaa dhugaadhaa ka qoosaan ta'in warri gadaa kun maqaa qoosallee waliif ni baasa akka walaannaatii fi akka walaannaa jechuun warra walirraa gadaa fudhatu kuni xiqqoo maqaa qoosallee ka waliin qoosaallee walii ka baasan ni jira san odon ta'initti maquma dhugaa qofa 2 qaba. Michilleen ka amma Oromoorra turee fi irra jiru ganna 6ffaa keessa jiru kuni ilma hammaaraa jedhama. Halchiisa ka itti aanee dhufu ka gadaa irraa fudhatu inni immoo ilma daraaraa jedhama. Ilma daraaraa jedhama maqaan isaa ka lammaffaa. Ilma daraaraatti aansee roobalee miti. Roobaleen maqaa 2 qabaa ilma moggisaati. Ilma moggisatti aanee dirmajiin ammoo ilma sabbaaqati. Achirraa meelbeenyi immoo ilma nuqusaati. Maqaa 5 qaba. Tuutni gadaa 5 haalli isaan gadaatti walirraa fudhatanillee tartiibuma amma lakkoofne kana yoon hin dogoggore silaa gadaan as jira anas irreessa na yaadachiisa bakka tokkoon irraa tartiiba yoon hin irraa maqe.
Kanagaa tuuta shanan gadaa ka gadaan irra marsitu. Ganna 8 ofii dooromas haa ta'u namni irra guddaa gadaa wanni irraa haasamtu gadaa wanni irraa dubbatamu gadaa keessatti sirna gadaa keessatti dooroma wanni irraa dubbatamu. Amma yeroo hedduu gadarraa akka haasofnu ganna 8 isaa fudhatee aangoo ganna 8 walii dabarsanii ganna 8 isaa san fudhatee gadaa baallii dabarse jenna. Baalliin dabartutuun baallii dooromaati. Ganni 8 irraa dubbannu ka gadaa keessatti illee aangoo sadarkaa maajiidhaa gubbaa jiru raabummaan raabni marsaa 5 qaba. Marsaa 5 san keessa marsaa maajiidhaa dooroma. Dooromni ka ganna 8 sirni gadaa keessatti warri doorome sun biyyatti bulche mootummaa dhugaa ta'e biyyatti bulchee akka gadaa ofii sanitti gadaa bulchee tuuta itti aanuuf dooroma dabarsa. Wanni dabarsullee dooroma. Dooroma san keessaa hoggaa ba'e lubata. Lubaa jedhama. Nu biratti hin luboomee jedhama. Hin luboomee jedhama. Hin luboomen tuni maalii jedhanii na gaafatten dhiyeenya kana. Waa lamatu jira. Luboomuu kana keessatti luboomuun dooroma fixachuu jechuudha. Namni gaafa dooroma fixatee baallii yookaan nuti irreensa yookaan hoffaltii dabarse jennaa akka gara Booranatti baallii dabarse jedhanii aangoon gadaadhaatun wanni isin ibsamtuun irreensumaa fi hoffaltii fi eebba hobba'aa jedhanii aangoo san walii dabarsa. Silaa aangoo waan qabatamaa miti bokkuu namuu ka ofii qaba mallattoo aangoo sanii tuutni shananuu bokkuu ka ofii magarfata. Hoggaa gadaan neenettee dhufte ka ofii magarfata. Bokkuun kan mallattoo aangoo gadaadhaa itti mul'ifamtu. Haa ta'u immoo warri tuutni shanan hoggaa walirraa gadaa fudhatu hoffaltii walii kenna. Wanni qaamaan walii kennan irreensa qofa. Harkatti wanni mul'atu amma bakka gadaa itti walii kennan saddaxxee yoo laalte wanni harkatti mul'atu ka manguddoon tuuta gadaa kaan irraa fuutee tuuta gadaa kaanitti kennitu irreensa. Irreensuma qofa wanni mul'atu. Kun hoffaltii. Nagaan isinii kennine, eebban isinii kennine jedhaniit eebban kennaniif. Tanaafuu wanni gadaa keessatti hedduu ol guddatee mul'atu kan namni illee irraa dubbatu akka mootummaatti illee laalamu sadarkaa maajiita gadaa taraabaa. Raabni sadarkaa 5 qabaa jedhee marsaa 5 qaba ofiifu. Hin beektanii isin hunduu akkuma dabballee foollee foollee fi rubboon takkuma sanbooda siidaa goobaa dooroma jedhanii itti dhufan. Gara Booranaa kanatti olaalte gaammee jira, gaammee xixiqqoo, gaammee guddaa kun hundi sadarkaa gadoomati. Gadoomumaa barsuunis dooromaa miti ammoo gadooma. Amma rubboon gadooma. Geettiidha. Akkuma dooromaa rubboon ijoollee nyaachisaa Booranni jedhan natti fakkaata. Foolleen dooroma. Deemanii dhiichisanii taphatanii sangaa qalatanii abboota ofirra deemanii sangaa qalatanii ganna 8 lama hedduu bahaadhaa uf humnattiin baasan jechuudha. Geettiidha. Abbaan fedhe tapha foolleedhaa abbumti fedhe deemee karaarra taphachuu hin danda'u. Warra geettii san harkaa qabu taatu malee. Tapha dooromaa dhiichisa dooromaa abbumti fedhe taphachuu hin danda'u. Warra dooromaa san taatu malee malkaa bu'ee eebbisuu hin danda'u. Biyya dura deemuu hin danda'u. Hoodoorii taate malee. Dooroma hoo harkaa qabaate malee. Sadarkaa raabomaa hangafa maajii gadaan sadarkaa cima maajii gubbaa itti geesse sanirra hoo dabre namni tartiiba gadaa ka hedduu faankishinaal hin ta'in keessa seena. Luba fa'a. Ergasii gorsitu. Lubarra dabartee gadaamojii jira. Gadaamojirra dabartee gadaamojii fa'a jira. Yuubaa ka jedhanis asuma keessa jira. Kun hundi sadarkaa gorsaati. Ati sadarkaa deemtee biyya itti bulchitu miti. Jaarsa duubatti. Jaarsa gadaa duuba taa'ee warra gadaa gorsu irratti too'atu irratti qajeelchu maqa oolchu aadaa fi duudhaa tissu taatu malee aktiivlii wanni ati gadaa keessatti geettii gadaa keessatti ati qabdu hin jirtu ammoo sanumaanuu hin lakkaamaa mitiire. Dabballi irraa kaafnetti oofnee dooroma hoggaa keenya dooromarra dabarsinee luba jennaan lubarra oofnee gadaamochi jennee hanga maajitti keenya. Kun hundi gada geettii gadaati. Ammoo geettii gadaa keessaa guddoon warri gadaa tokko biyyattiin bulchu dooroma. Dooromni marsaa raabaa shanan marsaa gulantaa raabaa keessa ta ganna shanaffaa gubbaa jirtu tana jechuudha. Ta namni ganna
afurtamatti dabarsee keessaa bahu. 32tti fudhatee gaafa gadaa ofii marsaa ofii 32tti sheenetti 40tti keessaa baa ganna 8 qabdi dooromni. San dura siidaa keessa dabre, san dura goobaa keessa dabre, siidaa keessa dabre, foollee keessa dabre, dabballuma keessa dabre. Wanni tunumti geetti gadaati. Ta keessaa immoo akka matatti biyyi guddaan akkuma gadatti bakkuma hundaa Oromoon irratti xiyyeeffate irraa dubbatu aangoo dooromaa tana gadooma jedhan guddoon isiidha malee gadaa keessa hoodikne laalle geettin isiidha dooroma baalli itti walii kennan tana qofaa miti. Gooban tunis as keessa jirti jechuudha. Gooban gulantaa doorii duraati. Gulantaa doorii duraati geetti isaati. Goobarra jira amma warri alchiisa sun. Gooban maali? Gulantaa gadoomaa ta gaafa dooroma duratti dhuftu. Hoffaltii warri dooroma harkaa qabu michilleen isaaniif amma ganna jaaffarratti kennu tuni dooroma itti as deemaa jiru ganna 2 jala ga'e. Kanaaf eebbaa fi hoffaltii fudhatanii itti gadooma ofiitiif uf qopheessan. Gadoomni isaanii hin dabru, hin hanqatu. Yeroo ofii eeggatee dhufa. Jaalatee kennuun jaalatee jibbee geetti isaati. Michilleen dabarsuun itti dirqama, halchiifni fudhatuun itti guyyaa isaati. Tanaaf aaduma tolchuuf achitti qubatanii gaafsan goobaa walii kennan. Goobaan gulantaa raabaa ta dooroma dura jirtu jechuudha gabaabdumatti. Baay'ee bareedduudha. Itti seenna maaltu godhama ardaa jilaa kanatti yookaan akka cidhaa kanatti kan jedhu gabaabsitee nu ibsita. Isa dura garuu akka namni warri nu hordofu hubatuu fi gadaa 5tu jira. Akkuma amma naannoo biraatitti illee waamamu keessa akka gaariitti kaa'ee ittaansee maqaan ati kaafte keessa maqaa fakkeenyaaf roobaleedhaaf moggisa jettee dirmajiidhaaf immoo sabbaaqa kan jette kun Boorana keessatti maqaalee gadaa gogeessa gadaa keessaa moggisniif sabbaaqni illee kanuma hin jira. Hagam gadaan kun akka intermingle ta'e yookaan wal qabataa ta'e mul'isaa. Kan biraa tartiiba gadaa keessatti kan dabballee, foollee, siidaa, gooba fi doorama keessa kun amma gara tuulamaa olaanutti yookaan giddu galeessa tuulamaatitti kan kaan itti makoo qofatu garaagaraa itti makoo foollee jedhanii kuusa akkasitti kaa'u qondaala. Tartiiboliin kun waggaa 8 ta'uun gargar hin goruu gadaa hunda birattu. Waa'ee walaannatii fi qadadduu gadaa hunda birattu hin jira. Booranattis tuulamattis gadaa jiru hunduma birattu. Warri walaannaatii fi qadadduu gadaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Warra walitti aanu gadaa walirraa fuudhuu fi warri kun immoo warra waggaa tokko booda jiru jechuudha. Warra gorsituu gadaa paartii hedduu san jiruuti. Inni kun yeroo biraa gadi fageenyaan itti deebinaa. Amma ardaa jilaa kun eessa bakki? Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.